Iran hit the U.S. Embassy in Saudi Arabia's capital with a drone strike early Tuesday as it kept striking targets around the region. Bahigiddu galeessa waraana bal'aa keessa galeera. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa hojjettoota balaa saantaanii fi maatiin isaanii Bahrein, Joordaanii fi Iraaq gadhiisanii akka ba'an ajajeera. Tarkaanfiin kun sodaa nageenyaa dabalaa dhufuu kan calaqqisiisu yoo ta'u, Iraan haleellaa itti fufiinsa qabu Ameerikaa fi Israa'el dhuma torban darbe jalqaban irratti haaloo ba'uu cimsiteetti. Ibsa X irratti maxxanfame ministeerri dhimma alaa Bahreinii fi Joordaan ajaja kenname fudhachuu ibsaniiru. Iraaqittis hojjettoonni mootummaa Ameerikaa yeroo atattamaan taane sababa yaaddoo nageenyaatiin gadhiisanii akka ba'anitti himameera. Baqachuun kun kan dhufe yeroo wallabdeen daangaa qaxxaamuree fi gamtaa qaxxaamuree babal'achaa jirutti. Dirooniin imbaasii Ameerikaa Riyaad keessatti argamu haleeluun ganamaarraa ministeerri ittisaa Saawudii Arabiyaa akka ibsetti. Imbaasiin Ameerikaa Riyaad jiru diroonii lamaan kan haleelame yoo ta'u, balaan abiddaa fi miidhaan guddaan dhaqqabuu ibseera. Haleellaa kana booda pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp haaloo ba'uuf dhaadataniiru. Tiraamp yaada News Nationiif kennaniin deebiin haleellaa Riyaad fi du'a loltoota Ameerikaa akkasumas lammiilee Ameerikaa rukuttaa Iraaniin dhumanii jiraaf yeroo dhiyootti akka haaloo ba'amu ibseera. Haleellaan imbaasii kun waraana hammaataa dhufe hordofeetti. Sanbata darbeerraa eegalee humnoonni Ameerikaa fi Israa'el iddoowwan niikulalaa, iddoowwan misaayilaa fi sirna ittisa qilleensaa, qabeenya humna galaanaa fi wiirtuuwwan ajajaa dabalatee guutuu Iraan keessatti iddoowwan dhibbaan lakkaa'aman rukutaniiru. Ajajni giddu galeessa Ameerikaa akka jedhetti haleellaan kun dhaabbilee koorporeeshinii iddota warraaqsa Islaamaa waliin hidhata qaban barbadeessuuf dandeettii misaayilaa fi diroonii Iraan gadi buuseera. Iraan Israa'el qofa osoo hin taane buufataalee Ameerikaa guutuu naannichaa irratti misaayila dhukaasteetti. Akkasumas Bahrein, Joordaan, Kuwait, Qaataar fi Yuunaayitid Arab Emireet dabalatee biyyoota galoo galaanaa irratti xiyyeeffatteetti. Koreen eegdota warraaqsa Islaamaa ibsa kenneen haleellaa dambalii 11ffaa waadaa dhugaa jedhee yaame. Haleellaa bal'aa ta'e jalqabuu ibseera. Akka ibsa kanaatti dilbatarraa eegalee diroonii 700 olii fi misaayiloonni 100 lakkaa'aman kan dhukaafaman yoo ta'u, wiirtuuwwan basaasa Ameerikaa kutaa waraanaa fi buufataalee misoomaa Israa'el waliin hidhata qaban guutuu naannichaa barbadeessaniiru. Lolli kun dirree waraanaa bira darbuun diinagdee addunyaa raaseera. Gatiin boba'aa dabaluun daandiin qilleensaa cufamuun imaltoota 100,000 lakkaa'aman kuffiseera. Mootummoonni naannolee ittisa naannoo bu'uuraalee anniisaa fi ergama dippiloomaasii cimsuuf wallaansoo qabuu itti fufaniiru. Libaanos keessatti gareen Hizbollaa Iraaniin deeggaramu callisa waggoota tokko booda Israa'el irratti misaayila dhukaasuun Israa'el naannoo kibba Beeruut irratti haleellaa akka raawwattu taasiseera. Ministeerri raayyaa ittisa biyya Ameerikaa Pete Hegseth duula kana ofirraa ittisuu jedhee waamuun kaayyoon isaa humna galaanaa Iraan diiguu fi hawwii misaayilaa fi niikularaa ishee dadhabsiisuu ta'uu ibseera. Tiraamp gamasaa lolli kun torban 4-5 yookiin kana caalaa turuu akka danda'u ibsuun Iraan gama isheen waraanicha xumuruus ta'e itti fufuu kan danda'u Iraan qofa ta'uu ibsiteetti. Gama biraatiin ammoo bakkeewwan nageenyaa yeroo tokko wallabdee irraa adda baafamanii ilaalamanii wiirtuu daldalaa galoo galaanaa dabalatee yeroo ammaa dhukaasa misaayilaa fi diroonii jalatti galaniiru. Wanti akka haleellaa xiyyeeffannoo qabutti jalqabe gara wallabdee naannootti guddachuun bu'aa addunyaa raaseera.